YouTube subscribe udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar Yahudi. Allahu Akbar. Sagale kanna sagale namni arraan tanaa doone namaa miti. Kanni sagalee akka gaariitti kanni wal jalaa qaba. Maaliif dhuftan? Maaliif jettanii dhaabbatan? Tokko midhuu Somaaleen Oromoon.
chiga. warahmatullahi wabarakatuh. Bakattoota Oromoo yama kaleessa guyyaa kaleessa kabajaa kan qabne waata kan balleessin hararraa guuranii mana hidhaa keessa wal qabanii biyya teenya nu gocha jaanii qoonqoo guyyaa lama disuudhaan boombiidhaan nama 450 boombiidhaan gatan boombiidhaan guban reefka isaanii bakka jiru nagare nama 500 qama daawee mana gamaa biyya magaalaa tana keessa jiru hundarra facaasanii jiran ina garre bakka isaan jiran yaa Oromoo bakka jirtanii biyya keessa biyya alaati guyyaan kaleessaa guyyaa gaddaa Oromooti akka yaman qofa osoo hin taane akka warra waraqaa qabu waraqaa hin qabne hararraa guuruudhaan maallaqa baranii nama ajaa'ibsiisu keessa warra waraqaa hin qabne walitti qabanii xiqqum 70 irraa guuranii adanitti barahaa bakka namni hin jirre keessa facaasan warra waraqaa qabu qaama 15 amatti iddam warra amma 30 keessa jiru jira kamaandeeta qabu international refugee jechuudha warra san fuudhanii akka xiyyaa qabu warra ilma kanne ilma antala kanne warra ilma kuusise ummata gurguddaa warra gartee yeellachaa as keessa jiran yoo maallaqa hin qabaanne dooraana dhibbisa kuma sadii hin qabaanne as keessa hin baatu yoo kuma sadii hin qabaanne asuma keessa teessa waraqaas qabaatullee yoo waraqaa qabaatte immoo bilaak maarkeetti dooraana kuma sadii qabatteeti dho'isatti as keessa as baasan kakalee dhufee baha ka amma qolashan diidam ka ilma kanne ilma kuusise intala kanne baqattummaadhaan yaman keessa amma diidam amma soddoon jiraata kanaafu Oromoonni addunyaarra jirtan rakkina keenya nu hubattanii bakka jirtanii akka nuuf iyyitan nuti jaaliyaas hin qabnu jaaliyaa teenyaas bitamtuudha. Fakkeenyaaf biyya tana keessatti maallaqni baqataa saba baqataa ni dhufu hogguu maalla dhufa maallaqa harkoonaan addaan godhatan kacha keessa dalagu jalarraa hanga gubbatti isaan maallaqa addaan godhatan baqataan waa takka hirkata baqataan rakkatee jira beelawee jira beelaan haduu jira tajaajiltee waan takka dhabdee baqattummaadhaan kabu lolli deemu biyya tana keessa kaduu meeqaa jira kanaafuu rakkinni baqataa Oromoodha waan hangana jaamee lakkaa'amamnee jira jaaliyaa nuti filannee dura keenyees waan itti qabnuudhaan lakkaa'amsanii ibdala qabanii akka baqataan hin sossoone godhan kanaafuu nuti jaaliyaas hin qabnu nama nuuf falmuus hin qabnu nama nuti biyya taa'ee dubbatus hin qabnu warra achi keessa nu hojjetu warra moollate warra gartee biyya teenya dalate qahaati Oromoodha abbaa Yemeniiti isaanii wajjin walii galaniiti Oromoo ajjeesaa jiran fixaa jiran kanaafuu guyyaa guyyaatti galgala Oromoon du'aa jirti kaan fuudhaniiti lola ajaaniiti biyya san geessanii lolchiisiifa filannoo lama nu kennan maaliif hin jaan filannoon lamaan yoo maallaqa hin qabaanne deemaa nu lolaa deemaa nu lolaa yoo maallaqa hin qabaanne deemaa nu lolaa hin addaadhaa yoo maallaqa hin qabaa ammoo takkawoo maallaqa buusaa fi adan geessineeti saararratti isin kenneena kanaafuu uummanni keenya lola beelaa guyyaa lama wanni isaan godhan takka hin jirtu mana hidhaa keessa jiran qoonqoon nyaannu jaanii guyyaa lama kanaafuu gaafiin isaanii boombii taate gaafiin Oromoodhaa boombii taate gaafiin baqataa Oromoodhaa boombii taate maallaqaas hin qabnu hawwaalaa nama buusisan biyyatti dachee nama gurgursan mootummaan yoo ati karraas qabanii jibbata soollatanii biyyarraa dachiisa gurgursiisanii kun torbaatan Yemanii qabaltee saararratti kan dhagan Yemanitti saararratti kan dhagan kuni qaanfachiisaadha اليمني موجود في أي بلاد في البلاد هنا كمان موجود أي عالم موجودين يمنيين هذا كمان عيب هذا أنا ما بيبقى أفريقيا تم خلوا رادو بيقولي والرمال لكن كمني خيساني مثل لودي خيساني لودي يمني لو تجي فترة لا تجي فترة خاين مو مالك مالك